ስቆሽሽ ሚያጠራኝ ጎድሏል ብሎ ማይተው እዝነቱን ከማደል ዳይማ ይሰስተው ጌታዬ marratti obboleessi keenya gammachuunis akkasuma abbaan manaa Dr. Asliis dabalatee isheen kenna akka isin galatoonfatanii du'aa isinii godhan abdii qabna roobduu bifa qulqullummaa qabduun istuudiyoo seentee haara'oomfamtee waraabamtee jette ana biraa isinii gadi dhiifama warri as jala jirtan ammallee bifa giiftiitiin warri kaashiidhaan gargaaruu barbaaddanis bifa kaashiitiin akka gumaacha keessanitti fuftan kabajaaf jaalalaan isin gaafanna sagantaan gara doktora kiyya doktor Asliitti deebisee jira. Doktor amma yoo inni asaabahu asbaasa ofiin boontu. Qophoftee gammachuu. Fagoorraan jiru walalicha baay'ee keessaa walalooni usme maal jedha ture walalichi? Siyaasa maal jedha? Maafurtama jedha nafa maali dame? Uumaa fi hiree. Qooda uumaa jedha. Uumaa jedha. Ayye. Silkii harkaa qabu. Ayye argadheera walalicha walaloo hedduu waan baateef kompiiterichi walaloo baay'ee waan baatee uumaan abbaan uumamaa kan gubbaa keenya jiru inni waan uume hundaa fi qoqqoodee qooda hiru gaafa uumama dabsuu fedhe samii gombisaa godhee dachiis diriirsee uumus jidduu dachii fi samitti filatee nama shuumus kunoo nama jedhamnee maqaa tokkoon moggaane ilmaan namaa hiramnee maaf hireen gargar taane addunyaa takka irratti uumaan tokkichi uumee gartokkeen qanani'ee gartokkeen maaf hiyyoome tokko jaallafan argu agartuun isaa dhaamtee tokko kun dubbatee danda'u hireen isa lugaamtee namni hireen gaadite gaaf dachitti as ba'u osoma tarkaanfattuu bakka garaasaan gayu tokko fayyaansa kaaltee sirrirra oolee bula tokko immoo arreedee bobba'ee jooree gala tokko daabboo argachuuf dhakaa gatee ittiin baata tokko immoo dafqasaatiin ifaajee malee nyaata namni namummaan tokko hireedhaan gargar ba'ee tokko yoo mootii ta'u kuumaaf garbicha ta'e yeroo tokko qooda tokko dhorgate isa kaaniif yoo laatu madaalli qooda uumaa sirriinatti hin fakkaatu maaliif jedhee gaafadha of wajjiin maqoo taa'ee uumama wal caalchisee maaliif gulantaa kaa'e maaliif uumama ofii uumetti qooda isaa wal caalchisee maaf tokko hayyuu ta'ee tokko doofaa taasise isa tokko dheeressee isa kaan maaf gabaabse isa kaan furdaa uumee isa kaan maaf kadhise tokko qabaataa godhee kaan maaf godhe hiyyeessa isa kaan goota uumee kaan maaf godhe dabeessa akkas jedhee hasaasa kophaa taa'ee gungumee hojii uumaaf uumamas gaafa qeequdhumee nu walitti koottaa warri gara matsaafalee fudhachuuf taatan abbaa Taammiruu bira dhaqaa ka isaa kun ammoo neecherii uumama waan ta'eef walii gala fudhadha jazaakallah khair والفادا يسني لو استاذ دبتنا كاكنا كان مراني كبرا مرملي كاكنا كان مراني لك اكاسي مرا غرلا ما بابا غيا وري تو كوسا كومس نجي تكن ريفاتيتي سبحان الله ما لا سوا جدي وري تو كوسو دب بمسادا هو بتين دوغا خيتي جدي اني امو وان سلمينو ور سبحان الله جدي سنيفو ديبي كوسا ديبي سيت جل كبا غت مرات ما بوليس كده ماجا سوغو في سرغو ماجا نما بيكو بيخا سوغو سرغو سانوم بيكو نقول لك تتبين سيقله كناف دبين إني دبته يلقى بعض مرادتي سري سجى سري دا واني سبحان الله راجعني سنجرتو واني مودو نقول لك تكيسه هنجرتو تون جزاك الله خير يدي بقطو كنيفي وان أكام أنت إسلامت دبان دبتي وان سري تهدي سلا أستاذ نمو ولا لو إسوام بكوفوانا جايبة
duruma raayyuu subhanallah hin jenne dhumarraa kenne bareechuu waan beekuuf namni kun nama kennama addaa qabu wallaahi walaloo isaa hin beeku waahid as qofaa miti. والله كبير كنا والله درر عنين هورك دوجنا هورك والله ساقو بان كانوا من بيكم وكبراتي ما لا صوت تجري لكن دوجيكم نسوق ناين هورك والله الذي لا إله إلا قالوا يرو إني قافي دبي سنبي تكني حفورة الحمد لله بارك الله يا جماعة وانا قوفين بليز وانا قوفين مالي دكتور دودي ورقساء ميقاتي nudukubuti ko isi wanu la nu halafu mi gurbana malle irete nalle akay gode kana si dukubse kana si fayise kana si milano be kana si arre yabachise Obbolee wakii mana abboodhaatii keebee kundum duustaazoonni as keessa jirtan namoonni daawwachaa jirtanis sagantaan ammas irratti gaggeeffamaa jiru sagantaa kitaaba beeksisuu yookaan ammoo qur'aana beeksisuuti miti dhiifama abboodhaatii amantaa keenya akkuma jaallannu akkuma kabajnutti ta'eetu asirratti aartii jechuun kalaqa yookaan kireetiviitiidha dandeettii nam tokko irratti dipendi ta'e waa wayii barnoota keessa dabarfata jechuudha kanaafuu obboleessi keenya barreessaa kitaabaati kitaabichi kun hordoftoota amantaa ortodoksii pirootestaantii waaqeffata whatever aartii jechuun maqumti isaatu kalaqa dandeettii sammuu namaa keessa jiru kana jalqaba irratti shoggochuu duuba irratti immoo yookaan gammachiisu akka diraamaati jechuudha kanaafuu diraamatikaaliidha ustaazota kabajaadhaaf sagantaa kanatti affeerrane malee waa'ee daawwaatiin illee sirriitti gaggeeffamaa jiru akkasitti nu quba qabaadhaa saganticha sana seenaan hordofa kallattiidhaan gara sagalee nyaatti galatooma. Ayyee walaloo takka isin banaa amma walaloo albama san keessaa walaloo waa'ee gootota sikkoo mandootiin wal qabate waan qoradhe wayii waan naannawa keessa dhaladhe irraa ka'eeti amma tokko namoota maqaan isaanii hin dhaamne gootota dhokataniitiin jedhan irratti wanni sun namni wareega hedduu kaffalee achiin maqaan isaa yoo dhokatu lubbuun hundaatu qixumaa kutaa hunda keessattuu gootota aarsaa kaffalaniit akkasii maqaan isaanii dhokatee jira. Kiyyarraa qeerraa jalqabanii kabee kan irraa qoratuufillee waan naa salphatuuf jedhee waan san irratti tabarreessite akka isin gadhiisa. Aanolee lafa seenaatti. Itti obsan ijoollee itti obsan ol guutananii bara. Shantama jette 38 jirtaa kudhuma lamaadha. Koo tokko sirraa hidhu dura jeeffatte. Isin haalaafattu gurra laafaa ijoollee isin haalaftu. Gara hundaa isin haalaftu. Abdii guddaa. Qallaan ikkono waan nagar sistam no dawwal ijaarsa keetitti hundi kee warra jala jirtu jaalallee keetti dawwal asli bira kootu jedhiin yamin sheerin fiduudha bilbilii fidi nama 40 fika wallahi badhaasa qabda namni dawwaltanii fiddanii kuma guutan nama 50 isinaf dafa nama 40 isinaf meeqaaf 40 namni dawwaltanii fiddan karaa keessaa na barreessa badhaasa qabda kajaarsa keetti dawwalte kajaarti keetti dawwalte yookiin jaalallee keetti dawwaltee fidde yookiin hiriyaa keetti dawwaltee fidde badhaasa qabda jechuudha. Ambo yeroo tokko of guddisi asli yeroo tokko of guddisi tiktokiin fuula kee bare yeroo tokko of guddisi daqiiqaa lamman tokkoof jechuudha of guddisi ati. No guutan edisi maan goraa walirraa beeyna bar wal beeyna na hordoftoonni kiyya kun guutan maal kuma barbaadan guutan ati dubbannan irratanii guutanii turan namni afurii. Doctor. Tahiyya askariya. Amma guutanii gadii saare. Oja. Amma namni kumaa kun please al tokko namni kumaa kuni mucaan kun mucaa jabaadha. Nama yeroo dheeraa walaloo babbareeddu karaa fiiditiin qopheessee karaa sagaleetiin jechuun yeroo ammaa kan hin beeytanii anumarraayyuu eegalee dhaloonni ammaa kun dhaloota waa dubbisuun jaalanne waa dhageeffatu malee ka dubbisuun jaalanne barreeffama dheeraa amma yerootti hayyoonni Oromoo maxxansanii yaaddu nama dhugaa rabbi jechuun yaaddaan akka mataa kiyyaatitti ganaa haga ijoolleen sagaleetti jirtee gadhiiftu guyyaa lama guyyaa sadi eegaa turre amma gidee jawarfaatti waa'ee qabsoo Oromoo barreessan barreeffama dheeraa yuutuubii eegaa turre isinii galee hunduma kennatu akkasi komentii barreeffama dheeraa hin dubbifne ana qofaa miti nama hunda akkasi mucaan kun nama kitaaba hedduu Oromoo barreesse walaloo ergaa babbareedaa qaban barreesse karaa siiditiin karaa sagaleetiin walaloo yuutuub irratti haarawama gadhiifamaa jira eebba kitaaba isaattu har'a eebba saniif immootu
namni tokko yeroo ifaajee Oromoo bira waa ga'u galata qaba gumaatas qaba waan kaleen Oromoon irra dhuftellee garuu akkaataan kun hin ulfaata dhabaadha haalli Oromoo amma reality ma yoolaalle artistii Oromoo ka jireenya gaarii jiraatu ka manuma gaarii qabu yaabbii gaarii qabu hin jiru waan jirutti fakkaatu yoo dhokatee jiraataate malee even artistiin Oromoo tokko gaafa fayyaan qabne wanni hakimaan dhaquu itti kadhatamaa manni keessa kiraa mana irraa kafaluu itti kadhatamaa mana yaalaa dhaquu itti kadhatamaa gaafa du'e waan maal jettanii uffata adii san ittiin awwaalamuuyyuu baamudii yoo islaama ta'e baamudiin kadhatamee bitamaa fi yoo kiristaana ta'e saaxiniin kadhatamee bitamaa fi sheemno amma haala kanaan doktorri guddaan kullee gaafa du'e akkasumatti itti kadhatu edda jechuu bar namni waggaa deemee torba saba kanaa gorte adda adda yaa taasisan jaala akkaataan keessa kun jara keen jabaa keessan gaafa lubbuun jiru jabeeffadha laayik warra soddaas irraa laala amma fakkeenyaaf Dubaayin biyyi Nasriitu qoofii miti Dubaayin artistiin deema feemasiin deema maaliin deema ka artistoች እስከ መንሱር አልቀራ አከ ኦሮሞቲ ቴዲ tokkochi gadda dhaqee bakka inni itti godhate san yoo dogoggoruu baadhe Nasrii aanuleetu bulaa sanirra hin tare jechuudha mootummaan Dubaay bakka konsertii teediin itti godhate yoo dogoggoruu baadhe mootummaan Dubaay waan lukaan ija irratti hin fakkaatu haga samiif dachii addaan fagaataa jirra jechuudha akkaataan nuti itti artistoota Oromoo daa'ii Oromoo walalleessitoota Oromoo itti qabannu anammoo osoo sagantaa wallahi guyyaa tokko ispoonsara sii goona yaanii miira keessa galanii diyaasbooran ol duude asitti mana kanatti natti ispoonsara sii goona miira keessa gala amma Oromoon kun miira waa godha natti ol duudan dhiyooma kanaa bar wallahi dhiyooma kana ispoonsara naa godhani maarree ispoonsara isinii goona jettanii mubaarakiin dhukkuba onnee qabsiiftanii abbaa abdii dhukkuba sombaa qabsiiftanii ani ispoonsara keessan guddaa saniin barbaadu isa miiraa kana amma doolaara 100 takka filaa wallahi daqiiqaa keessa doolaara 2,500 irraa goolu kaashii akkanatti filan Ameerikaa minaalbaatatii fi Kanaadaa minaalbaata Awustiraaliyaa minaalbaata falligayu haadha firri kiyya doolaara 100 kanaa ergee firra kiyya min araga isinii galee miti kanaafi muudii qabachuu dhiisa jabaa keessatti muudii qabachuu dhiisa kana jechuun nama na gargaara ispoonsara naa godhaa jechuu kiyyaa miti hin barbaadu ena amma diyaasboora qixa kiyya namni beeku hin jiru nama shanu itti bilbilee ispoonsara naa farrama wallahi nama tokko hin jedheen beeku ijoollee baay'ee Ameerikaa kana beeka namni qixa kiyya diyaasboora beeku hin jiru tokkotti kunoo dafii ittiin bilbilee as jala jira nama guddaa Oromoon qabdu nam tokko ispoonsaruma Kanaadaa Ameerikaa ka nama shanii ka tola riyaa doolaara 2,200 namarraayyuu kafaluu danda'anuyyuu guyyaa tokko daaraa dibadhe maaliifi ilaalcha isin jabaa keessanii qabdantu gabbu'a doktorri isin rakkisuun barbaadu ufii kiyyaaf isin rakkisuun barbaadu nama keessaniif isin rakkisuu barbaadu amma giiftii 100 akka isin kadhanne hin dhabne nama 2,000 isin kadhanne hin dhabne ko በጣም እንትን yeroo biraatiif sagantaa biraa akka hin qabneef nama biraa mooraalii namaatillee gaarii miti I don't know akka Tigraay isin danda'anii dubbachuu hin danda'u sagaleen kiyyamoo baga cufaa ta'e silaa wallolle yeroo baay'ee namumaaf wallolla malee dhimma dhuunfaa kiyyaatti akka Oromoo walitti buuneen beenu alhamdulillahi amma nama 100 irratti isinii goone sagantaa eebbatti taraa isin يا دكتور كيا والله هدو قالتهم يكون يحاسب بنا تربو ما يدي دولاركم ولا بشري سنين رايو سيدان دانو كودي أنا لا باجو ليه أكو ما كيف يجوا بقى جراي تبر بالي تفهم maal abbaa qabeenyaa gobanyaa isaan turre ati kaachirraa fuute atillee garana erga si qaxaruu danda'a jettee na rakkataan turre Dubaay jira si qaxaruu danda'a jedhe amma gaa dubbiin doktor hedduu galatoom jaranat marfeen doktora wanni irratti doktora jedhaman marfee akkanaa tana nuu kenna laala akkanatti jabduu tana taloonii tana garte taloonii tanatu ta hawaasa kenna marfee kalloo ta ummata sanii miti akkana taloonii tana yoo nama waraanan intaatiif galatoom doktor
ummata kee nama waadaa waan galle nuti amma geenne kuma nuu guyettanii wanni jiru kaakunoo walaloon kabanamu ana biraa banama gastii gammee kana gattuttanii ililli irraa haga waan jiruutitti jechuudha waan tiktokiin qabuutitti obboleessa keessan gamma. Dura tasammuu qabu afaan nu haa jedhu sirreeffama. Dura afaan nu haa jedhu achirra mootu ka qophaa'ee haa banamu namni kumaaf dhibba lamaa kun mootu dhangaa inni isinii qopheesse kennaa inni isinii qopheesse dhageeffachaa irraa fudhachaa sammuutti waraabbachaa qallaba sammuuti jedhanii sir dhangaa sammuuti jedhan ustaadni isinillee mootu asiin siif jira jedhanii give in the tech jette faranjiin oromoon hiikaa kanan beekna በጣም ከባድ ንግግር ነው ሰው እንግሊዝ በቤተን ኢምፖርታንት give in the tech ሲኒጋላ ምት በይታ ረኮን እንግሊዘኛ ከና አላማ ቀጣያት አይደለም ይላል ሲኒጋላ ጋም አማ ተዱራ ታጋለ ነው ጀሪ ሰምቦዳ ከቆፓይት ከኤባቲ ቱታ akkasi dugalatomi shayni kenna yoo waajechuu barbaadu dhiifama guutumaa gammemmaan jechoo qabaadha ka gammee orjinaala barbaanna gejiin barbaannu adda jazakallahu khairan Dr. Asli gammachuu of duuba eeggadhu jira yoo bangaaliin jiraate akka duuba asin baane oromoon irratti duulti malee albamni sunu akkam akka ta'e quality akkamitti sagaleen akka waraabame qulqullina akkamii akka qabu maal akka fakkaatu waan sanillee dhageenyeef jalqaba kama sagalee keetii jedhi ka albama sanillee osoo nu affeertanii annatti tola maaliif hin dhageenye waan ta'eef hojiin kunillee maal akka ta'ellee hin agarree warra akka aljaziiraa kinoo kompiitara tamaare kunillee nu keessa jiranii isaanillee yaada irratti haa kennanii kanaaf dura sagalee maan jedhi ustaaza fa'aa fi amma hojii keessanillee osoo dhageenye natti tola akkasumaan illee ustaadni nu haa falchani kanuma gadhiifamuu deemu san haga tokko mana tokko lama irraa jedhe achi booda ustaaz Usmaan akka irratti gadhiisan jechuu barbaada tokko kanuma isaati kanaaf ustaazni kennamoo yaada isaanii yeroo dhufu kan yaamna haa falchanii jennaan inshallah saamixuuna afu anna فلا أبشر iddoo mijeeffadhaa kompiitara irra jira waan ta'eef achirraa gara sirreeffadhaatti xiqqoma naa obsa daqiiqaa takka. Hanganni sirreeffatutti obboleewwan keenya namoonni reefuu sesseentan sagantaa eebba kitaabaa fi siidii obboleessa keenya. Maammadi gaazexeessaan akkana lookoon dubbatu bifa gaazexeessaatiin dubbatu oromiffaan dubbatti amaariffaan bifa gaazexeessaatiin waan dhiyaataaru kana badhinna jedhee achi dabarse akkasiin kenni maal taate mijaa yoo yaa jirra jirtu hawaasa oromoo idil addunyaa irratti argamtan baga nagayaan dhuftan jechaa sagantaan har'aa gaggeeffamu sagantaa eebba kitaaba obboleessa keenya barreessaa kitaabaa bakka jijjiiradhee kat muri video kana dhiifama rakkoo teeknikaa nu mudateef hawaasa keenya dhiifama jechaa barreessaa kitaabaa gammachuu tashitee guyyaa har'aa mana Dr. Asli sakaras muri irra deebiidhaan ammallee dhiifama jechaa hawaasa keenya eebba kitaaba obboleessa keenya gammachuu tashitee yeroo jalqabaatiif kitaabban ammaan dura beekaman kitaabota barreeffama qofaan hawaasaaf dhiyaatan ta'e osoo jiru inni ammoo dhaloota kanaaf bifa sagaleetiinis kan ta'u qabatee guyyaa har'aa eebba isaatiif mana TikTok Dr. Asli irratti argamna. Egaan keessummoota keenya dhiifama yeroodhaan asirratti of laalleen kun kan nurraa bu'uutti jiru funyaan waan xiqqaattuuf gara fuulduraatti asitti giraaviitii lafaatu harkisa dhiifama nuuf godha jechaa. Kanaafis yeroodhaan ol kaafachaatti itti deebinaa hundumti keessan namoonni reefuu dhudhuftanii jidduu keenyatti argamtan sheer kooppii liink gochuudhaan dabalataanis kanneen ammoo biyyoota baay'isawwa yookaan diyaasporaa jedhamuun beekaman hanga qabdan fuula obboleessa keenya gammachuu tashitee irratti onneerraa hanga xiyyaaraatti xiyyaararraa hanga leencaatti leencarraa hanga yuunivarsii jedhamu sanitti darbachuudhaan hamilee ta'uudhaafiin kallattiidhaan yeroo ammaa irratti inni shaakala xumuratee qabeenya yookaan ammoo wantoota inni waggoota dheeraadhaaf irratti ifaajee jedhe fuuldura keessatti gaffiduuf qophii irratti argama gammachuuni kallattiidhaan gara sagantaa sanaatti darbina. Egaan hordoftoota keenya akka sagantaa kana isiniif dabarsinuuf ispoonsara beeksisa oduu kan nuuf ta'an Sheek Riyaad Gammadaa biyya Kaayiroo irraa jidduu keenyatti argamu
egaan sagantaa keenya kana haala miidhagaan akka irratti gammaddanii affeeramtan asumaanuu baga nagaan dhuftan jennee jirra. Galatooma. Ayyee hedduu galatooma keessanuu hawaasni.